bagunda kabdani gannaressa marra bisan goftan nusifessa tokko taane harka wal qabanne kota waliyana wal jalanne bagunda kabdani gannaressa marra bisan goftan nusifessa tokko taane harka wal qabanne kota waliyana wal jalanne. Jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Maadee Miidiyaa fulumsan jirtanitti nageenyi waaqa guddaan isanii haa ta'uuti. Tuni qophii addaati. Maadee Miidiyaa irratti isan biraan dhaqqabnu. An qopheessan daa'imtuu tana obboleessa keessan faarfataa abduuf galagala warooti. Yaadi keessan naa ergiftanii gaafin tun isanillee waa barsiifti jedhe marroo yaaduuf isanillee mee deebisuuf yaalii taasisanii jedha eebbifama. Gaafin tokkoffaa waan isin jettu Yeesoo nama Naazireeti ma jedhan. Amma Yaahudii Yeesoo nama Naazireetiin jetti warri kun maaliif Yeesoo Kiristoo nama Naazireeti jedhanii yaaman. Na eenyu waa gaafitan isaniin cuftinuu irratti hirmaadha isaniin jedha. Gaafin lammeessoo ammoo sanduuqii wallaqiisa yookiin taaboot ka jennuun sun maalirraa hojjetame. Gaafii sadaffaan ammoo sanduuq wallaqiisa sun keessa maanfaa jira jedha. Afreessoon ammoo Maariyaamuu waaqnuu kadhachuu hin dandeetti waan jedhaati haa wal gaafannaa yoo dandeettatillee irratti hirmaadhi.